Tanyota akka Firaa'oonaa dhiifitanii hambisuu dubartoota ilma abbaa gadaatu biyya bulchaa jira jedha gariin gowwoota warri akka Oromoon itti cabxe seenaan beene dhalootaan ummanni waa baratee gahumsaan qabne barnootaan bordoo nafxanyaa ta'ee nuufite aqliin ballaan dhugaa barbaanna callaa garaan duyda ta'eef garaanii harree ka dhufe hunduu yaabbatu tadhaabattu raraanii qaayidaa hayawaanaati waan barsiisu seenaanii dayyuusa rabbi jibbee haqa ta'aaf azaamni rabbiin isaanaa baaru haa diigamu alaamanni isaanii sodaattuu garaati maatimaa garaanisii bishaanii mootii samii caalaa sodaatti nama garaa fincaanii kaleessas kanaan nurra ture mootummaan gabroomsaanii kaleessuma adeen gaddagaaf wayyaanee wal falminu sanii jarri kun jara wajjiin nudhaadatan gabbayanii nama kenna meeqaata majjeessa harka isaaniin akkasumattu soofal manni kufe sirni nyaataanii quufaa fokkotee wayyaa ariitii feelee wayyaa kuma jedhansanii haga yerootiif jedhame itti kenname amaanaanii booroo keessa kaayannee ufee hagicha rafnaanii isa kalee nu godhan dhiifamaan bira tarraanii shoror keessaan nu jedhanii dhiifama nu gaafannaanii sanirra isinii tarree nu deebi'uu baannaanii jenneen isin horii abbiitti homaa gaafiin qabdanii hojiin keessan ka amma achiitu isin ibsa eenyuun akka taatanii amma gaafii ummata Oromoo deebisaa taayitarra baatanii osomaa jennu harriin teenna faxooranii nu gaddachaasanii kama saggaartu agarree yaabbatee naftanyaanii warri minilikaa caaluu Finfinneetti ajjeesanii Oromootu ajjeesa jedhaa yookaan hin argattan jennaanii dokumantarii sobaa walitti qindeessanii maqaa Oromoo waggaa 100 hin qabne nurratti barreessanii Adaanechi Abeebeetti kennanii gabaasa godhi jedhanii nadhitti abaaramtu akka miniliksanii waaqni Oromoon qabu ka guyyaa kaasuni gurra isiillee qabee arraba zulmeessanis waan namtichi duubarraa itti mul'agayuu dadhabnaanii namticha tokkicharra deebitee maqaa meeqaa waamnaanii dhugaatu imimmaan boohe ilmoo waaqaa gaabsanii